Jirra jirtuu maatii keenya nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam nuuf jirtani. Nuti jirraa galata rabbii naguma keenya fayyuma keenya jirraa jiru simbira akkam nu biratti hunduu bareeda galata waaqaa. Nagaan keenya bakka jirtanitti lafa jirtanitti sin haa qaqqabu siniin jechuu jaalanna. Gaaras immoo deebi'ee dhufee jira. Sin jalaa banne baay'ee tokko banne sababni kana torbeef deemnaa yuutuubii irraa bannee turre egaa. Sababiin banneefis xiqqoo rakkina nu mudate jechuudha. Rakkina saniif jenneeti bannee egaa amma immoo deebinee ofnaa waaqayyoo jedhee inni haala nuuf mijeessu isiniin jenna. Egaa akkam jirtu baay'ee si yaadna dhugaa yuutuubii keenyarraa baay'ee tokko bannee turre jechuudha. Haala isinuuf hin mijanne kanuma kanaan ol qabateeti jechuudha sababiin nuti banneefi. Tokkoffaan sababii nuti banneefi jechuudha. Sinettan himaa. Laayikii gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa isiniin jira. Laayikii gochuudhaan jalqabaa baay'een keessan laayikiin gootanina asumaan dursee jechuudha. Warroonni yuutuubii chaanaalii bitachuu barbaadan 5,200 minaamin irra jira jechuudha. Inna warroonni bitachuu barbaadan jechuudha. Lakkoofsa ittiin nu argattan 09 70 08 26 jechuudha. Irra isinii deebi'a. 0970 kanaan nu argattanii warroonni bitachuu barbaadan yuutuub chaanaalii 5,200 minaamin irra jira jechuudha. Inna sirriitti guddatee jira. Gatiin isaa immoo haaluma madaalawaatiin. Inna kanaafiyyuu gara dhimma kiyyaatitti yoo darbe jechuudha. Aniifi kaasuun xiqqoo lamneeti jechuudha. Sababbiin nuti banne dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kana jechuudha. Dhugaa dubbachuudha nama amanuun yaabadu jechuudha. Maaltu nu mudatee banne seetanii baay'ee keessan badda yuutuubii akka sammuu natiitti gadhiistanii waa'ee lafaatis waa'ee manaatis maaf hin hojjenne jettanii gara himootiin nu gaafatan baay'een hin jira. Gara teelegiraamiidhaan nu gaafatan hin jira. Egaa waa'ee lafaatii fi manaa sammuun yeroo duraa baay'ee waraabaa ture sammuun kana nuti hin mijanne. Sababii nuti hin mijanneef illee egaa xiqqoo mana keessatti rakkina wayiitiin nu mudate. Egaa rakkinni maal seetanii egaa nama amanuu nama yeroo kana dhugaa isinitti hima nama amanuu baay'ee tokko ulfaata. Obboleessa kiyyaa obboleettii kiyyaa yookiin abbaa manaa kiyyaa yookiin bakka ani haadha abbaa ofiituyyuu akkatti amanan hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Inna maal seetanii egaa nuti akka hin qabna hojjettu jechuudha. Kan mana keessa nu gargaartu garuu jechuudha hojjettuus hin jedhamtu firasi cinaan hin barattis barattuudha. Yeroo darbe isinii himee ture akkanatti hin deesse minaamin jennaan baay'ee keessan naan raffisan garuu akka waan haarawaa ta'e wayii da'iisni waan jiru waan ta'eef kun hojii waaqatti kennaa waaqatti waan ta'eef inna amma ishiin jechuudha yeroo sana numa biratti dabarsitee waan hundumaa numa wajjin dabarsitee. Ji'a baay'een hojii lakkoofsistee jechuudha. Erga osoo hin ta'in dura illee nu bira turte waan ta'eef inna amma erga deessee numa bira osuma teessuu barumsa ishee addaan hin kunne waan hundumaa wajjin dabarsinee jechuudha. Nuti onnoo hundaayyuu irraa qabneeti egaa barumsa isheetti fufaa jirti. Egaa barumsa ishee yeroo akkasumatti itti fufaa jirtuyyuu egaa daa'ima wajjinis rakkadhee dhiisee waan hundumaayyuu ofii kiyyaan hojjedha jechuudha mana keessatti. Innaa ishiin barumsa ganama yoo baate sa'a tokkotti barumsa gilliisi galgala meekaapbii gaafa jiru aga sa'a tokko lamaatis qidaames akkasuma sanbatas meekaapbii jettee irra caala hin deemti maayii kana jechuudha. Baay'ee hojii mana keessaa kan nu gargaartu galgala yoo ta'e qofa. Galgala jechuudha yoo ta'e qofa isaayyuu xinaateedha yeroo baay'ee jechuudha. Daa'imni waan qabduuf jechuudha. Inna amma nama santu jechuudha. Nama nuti bakka nama keenya kaasuu aan akkuma isiniin jedhe firooma qabanii egaa nama keenya jennee ofitti qabnee bakka waan hundumaa gaddas gammachiis wajjin dabarsinee jechuudha. Amma namni sun nu kaadee guyyaa maaliiti guyyaa sanbataa jechuudha. Ani mana hin jiru. Egaa bakka ani mana hin jirretti waan mana keessa jiru guurrattee bakka qabeenya kan ishiitis keenyas ittiin makamee guurramee egaa namatu gargaaree jiranii jecha maal nuti hin argine namatu gargaaree jiranii akkasitti kaatee nu jalaa badde jechuudha. Mana kireeffattee baatee jecha geenya nuti mana bakka ishiin kireeffatte naannoo ishii hin beeknu jechuudha. Inna
Ani akkuma bakka obboleettii kiyyaatitti jechuudha. Akkuma obboleettii kiyyaatitti akkuma fira kiyyaatitti firri isaa firuma kiyya jechuudha. Innaa akkuma fira kiyyaatitti mana itti gatannee deemne jechuudha. Nuti guyyaa sanbata mana itti gatannee deemne. Ganamaan mana amantaa deemee ture achi deebi'ee immoo gara biraa kan deemnee kaasuma wajjin. Innaa akkasitti yoo nuti manatti deemnu homtuu hin jiru. Homtuu hin jiru jechuudha mana eegaan guurame eegaan hoo jennu keenya hundas miti garuu keenyas kaffattee deemte baay'eetu jira. Eegaa garuu akkasitti nu mi'uu miti nu fayyada yeroo kanatti haa ta'u. Innaa garuu isa caalayyuu nuti osoo dura nuuni mari'atiin bakka akkana yoo naan taane illee nan ba'a jechuun hin jiraa miti hin jira. Namni guyyaa kan hunda ji'a kan hunda waggaa tokko jala wajjin nyaanni dhiisatii namni guyyaa tokko wajjin nyaate gara wal nyaata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Nuti garuu kana yaanne egaa kana bakka nutis kaasuunis baay'ee tokko aaree egaa meeshaa badeefis hin aarre. Nuti yaanne osoo dura kana beekne mana keenyas hin deemnu turre mana keenyas qollofannee deemnaa turre garuu nama amanuun dhugaa isinitti himaa nama gizee kan obboleessummaa ofii obboleessa ofii amanuu hin ulfaata akkamitti nama amanan akkamitti nama wajjin jiraatan yeroo kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaata. Dhugaa ani kana aaree jechuudha. Bakka baay'ee tokko natti dhagahama. Maaliif nama keenya bakka waan hundaa yeroo rakkinnaa san hundumaa mana yaalaa guyyaa meeqa ani ofii kiyyaan bulle malee kaasuu fi maatiin isii wajjin bulanii waan meeqa dabarsinee wajjin jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ni ulfaata garuu egaa namni gizee kana misgaana moo maalii jedha ulataa jira sun hin jirtu gizee kana. Bakka namaaf wanna fe'anillee gaarii yoo godhan gaarummaa sun waaqayyo irraa argatu malee namarraa argachuun hin jiru. Garuu kan namaatti illee miti. Gaarummaa narraa waaqayyo irratti hoote malee namarra hin jiru akka. Gaarii naa goote galatoomii nuti maatii wajjin mari'attee garuu mari'achuu baatte hin beeknu jechuudha. Abbaatti maatii abbaa isheetitti bilbilaan inni waan akka quba qabuuti. Kanaaf bakka baay'ee tokko aaree YouTube irraa kan hin banne nutis kaasuuf baay'ee tokko aaree jechuudha. Akkamitti akkana taasisuu wajjin xaaruu bakka waan baay'ee jira tamaarii jechuun ganama qursiin hin jira misaa fudhatanii deeman maqsasiin galan akkasii waan baay'ee jira kan hundumaa ani daa'ima qabaa waan hundaa wajjin hojjedha jechuudha. Biddeen tolchee maal jedhee bakka beektanii waree aannaniitu jira isaanii laaffisee. Buqqee isaanii jalaa fuudhee bakka waan baay'ee jira jechuudha. Qabanii asitti suuqii cinaa gurgura. Dhugaa dadhabbii keessantu na aarse immoo ani jechuudha. Bakka isheen amma hin uftii sa'aatii kana nufti sa'aatii duraa 9 manatti yaa'anii amma sa'a 1 ta'e bakka isheen hin uftii kan aga kaasu ayyaanne jechuudha. Ani ishee afaan yaadaa ture dhugaa isinitti hima. Kaasuun oofee yoomisaa yoo goone wanna jiru hin nyaata rakkoon qabu. Garuu isheen hin uftii tamaariyaa beeloftee tuftii bakka waan jedhu ishee afaan yaada. Isheen garuu kana nu yaadde baatee badde jechuudha. Kireeffattee jiranii nuti hin beeknulleedha. Homaa walitti illee bu'iisa hin qabnu. Ona takka jechuudha. Naanis ta'e kaasuun illee nagumaan wajjin unnee nyaannee taphannaa ganama nagumaan biraa deemna. Kana bakka kana gohii hin ga'inufnaa. Qe'ee jenneen biraa deemne garuu yoo nuti gallu akkas taate akkamitti nama amanan gizee kana dhugaa dubbachuudha. Nama amanuu nama gizee kana hin jiru. Inni ulfaata akkamitti nama amanan nama wajjinis akkamitti jiraatanii namarraas akkamitti fagaatan. Inni ulfaata dhugaa dubbachuudha.